السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كيا بهادية كابا كبا بكاجرتان بكما جرتان نتناجين كيا كأون الرامد سين هذا كابو سنين جدا نجا كيا سين هندقاني أكم جرتان نجا ناف جرتاني أمة أورمو كقالي سبون توتاكينا بقى جراتاني يرو كنا جيتان سنين جدا kan matti aansee haala mootummaa haaraa jedhamee yeroo ammaa kana faarfamaa jiru kanarratti waan xiqqoo takka yaada kiyya dhiyeeffachuu barbaada. Gamanumaan odoo gamasitti hin dabarre jechuudha. Qeerroon Oromoo qabsoon waggaa 100 hagasitti qabsaa'aniitiin dhiiga itti lolaasaa jechuudha. Bara baraan itti qabsaanii lubbuun isaanii dabraa ture. Qabsooytonni hedduu irratti wareegamaa turan. Sabboontonni hedduu mana hidhaa keessatti itti dararamaa turan. Kan haga har'aatti dararamaa jiran. Haala salphaa taheen diina ummata Oromootiin aangoo waliif qoodanii warra soddaatiin itti taphataa jiran jechuudha. Kana muudama odoo hin taane muddama aangorraa ka'uutii malee muudama miti jechuudha. Maaliifi muudamni warra humata akka hin beekne warra waa hin baratin ufumaan wal muudanii kaan paarlaamaa kaan gara ministeera barnootaa jedhanii ofii waliif qoodan kuni muudama gahaa hin fakkaatu. Maaliif mootummaa biyya bulchuu danda'u yookaan immoo biyya bulchu odoo hin taane mootummaa ammaan tana lolaaf wal gargaaruuf warrum achitti wal gurmeesse fakkaatan jechuudha. Kanaafi muudama haaraa miti kuniin amma ka jiru warruma duraan gubbaarra jirutu wal jijjiiree iddoo wal jijjiiranii waliif qoodan jechuudha. Wanni takkaan immoo inni garaagarummaa qabu muudamni kun jechuudha. Fakkeenyaaf warra maqaa Oromootiin aangoo gubbaa ta'an hedduun isaanii aangoo gurguddaan ministeerummaan gurguddaan irraa fuudhamee warra soddaatiif dabree kennamee jira jechuudha. Taanuma malee wanni biraa
Okay, baay'ee tokko gara nama nyaataa sirbi kun jechuudha. Sirba Kadir Martuu sabboonaa Oromoodha jechuudha. Durirraayyuu qabsaa'aa ture, ammallee qabsoo akka ajaa'ibaatti itti jira jechuudha. Maasha Allah. Okay, qabsoon qeerroon Oromoo gaggeessaa ture. Miila duwwaa itti fiiganii karaa itti cufanii risaasaan dhahamanii kun hospitaala irratti argitanii hospitaala keessatti rakkoo guddaa argee kun karaa qabsoo bakka qabsoo gayuuf karaa keessatti hagam cinqaa rakkoo hagam argee wayyaanee bakka sanarraa kaasanii waraabessa afaan Oromoo dubbatu. Hattoota afaan Oromoo dubbattu waraabessa saba fakkaatee saba nyaataa ture. Ka afaan jijjiiratee saba Oromoo sobee afaan daa'ima dibatee ummata Oromoo sobee gara aangootti qabsoo qeerroo fi qarree Oromootiin as bahe. Ummanni Oromoo sobamee odoo hin tahin odoo beeku sammuu warra kanaa jijjiiramitti jedhee shakkiin aangoo kana achitti itti kenne ammootiyuu dhiiga ummata Oromoo ka durirraa kaasee mootummoonni biyya san keessa dabran dhangalaasaa turte san irra dhaabatanii qabsooytota mirga namaa warra saba kanaaf mormu warra durillee qabsoo kanaaf hidhamaa reebamaa dararamaa turan sabboontota Oromoo mana hidhaatti guuranii hattoota akka ufii jechuudha. Saamtota warra saamichaaf malee qabsoo sabaatiif dhimma takkallee hin qabne ufii isaaniitti wal barbaadanii warra soddaa waliin aangoo waliif qoodan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sabni Oromoo aangoo barbaada fi miti ka qabsaa'e. Bilisummaan jiraachuuf qabsaa'e malee ummanni Oromoo muummicha ministeeraa tahee achi taa'uu fi miti. Ammas gara fuulduraattis jechuudha. Aangoo barbaadaaf odoo hin taane mirga guutuu biyya sanitti qabaatee ittiin jiraachuuf qabsaa'e sabni Oromoo jechuudha. Ammas qabsoon ittuma fufa. Hattoonni aangoo walii qooddeef qabsoon Oromoo hin awwaalamtu. Hattoonni aangoo walii kenniteef biyyi sun nagaa hin taatu. Biyyi sun nagaa akka taatu yoo gaafiin ummata Oromoo deebi'e qofa. Yoo gaafiin qeerroo fi qarreen Oromoo gaafataa turtee fi gaafataa jirtu deebi'e qofa biyyi sun nagaa argachuu ka dandeessu jechuudha. Waan saniin ala biyyi sun nagaa hin argatti. Mootummaan ce'umsaa ijaarameetii Dr. Abiy biyyi san humnaan hin bulchaan abadan waan danda'amu miti jechuudha. Qabsoon ittuma fufa jechuudha. Qabsoon ittuma fufa.
qabsoon ittuma fufaa mootummaa ce'umsaa mootummaa istireesaa yookaan mootummaa cinqaa ta'uuf malee mootummaa gammachuun barcuma gubbaa taa'u akka ittiin fakkaanne dhaamsa asiin dabarfachuu barbaada. Yoo qalbii ka qabaatan taate gaafii qeerroo guyyaa irreechaa gaafate deebisuu qaban daddafitti hatattamatti jechuudha. Hatattamatti gaafii qeerroon gaafate deebisuu qaban. kabajamtoota daawwattoota kiyya namni jala jirtan sheer godhaadhaa dhiifama wajjin ifa isinirra fixachuu deema mormii guddaa geggeessuu jammaree jira qeerroon magaalaa Finfinnee irreechi gara mormiitti jijjiirame fakkaata. Viva Qeerroo Arsii Aanaa Sirka jajjabe ummata duubatti maaldachaa itti dabalama Babai warana marse gugiddutti xiiqiidhaan qeerroon akka jiraniin hiriira mormii guddaa geggeessaa jiranii irreechi gara mormiitti jijjiiramee jira haala adda ta'een sheer godhuudhaan bakka jirtanii kana jechuudha. Gaafiin ummata Oromoo guutuun akkasumas gaafiin qeerroo fi qarreen ummata Oromoo gaafatu gaafiin qeerroon Oromoo gaafatu kana jechuudha. Osoo gaafiin tokkollee hin deebiin gaafii tokkollee deebisuu hin danda'u mootummaan Dr. Abiy amma tanallee jechuudha. Amma mootummaa hundeeffatee miti. Yeroo jalqaba mootummaa ce'umsaa jedhamee aangoo irra taa'aa ture. Amma mootummaa sirnaan filatameef uffakkeessee kophaa dorgomee warra soddaatii fi hattootaan filamee aangoo gubbaa bahee jira.
deebii ummata Oromoo tokkollee deebisuu hin danda'u mootummaan Dr. Abiy. Maaliif warri inni aangoo gubbaa kaa'ee sun tokkichi isaatu warra isa gargaaru osoo hin taane hattoota akka isaati. Hattoota qofa achirra kaa'ee jechuudha. Hattuun hattuu waliin gaafii uummataa deebisuu miti. Ufiyyuu jiraachuu sirnaan jiraachuu hin danda'u. Sirnaan jiraachuu hin danda'u ofii isaatiifuu jechuudha. Akkanumatti dararamaa yoo yeroo ka fixatu taate malee gaafii saba Amaaraa yoo ka deebisu taate malee gaafii ummata Oromoo, gaafii qeerroo fi qarree ummata Oromoo, gaafii sabaaf sablammoota biyya sanii deebisuu abadan gonkuma mootummaa danda'uu miti jechuudha. Mootummaan Dr. Abiy dhaabate kun ammallee jechuudha. Maaliif? Mootummaa of danda'ee waan hin taaneef mootummaa of danda'ee biyya bulchuu miti jechuudha. Mootummaan kun mootummaa of danda'u yoo sila mootummaa of danda'eetiin biyya bulchuu danda'u taate hiriira guyyaa ayyaana irreessaa magaalaa Finfinnee keessatti masqal addabaabaayii san biratti gaafii qeerroo fi qarreen hiriira bahaniitiin gaafatan san gadi bahee parsantii 5 illee odoo taate irraa haasahee ummata tasgabbeessuuf abdii itti godhuu qaba jechuudha. Mootummaan saba keessaa dhalate tasgabbeessuu hin danda'in biyyammoo tasgabbeessuu hin danda'u abadan. Mootummaa bilaashati jechuudha. Mootummaa kufuuf mana jiguuf yeroo gara tokkotti jallate utubaa jala dhaaban. Mootummaan Dr. Abiy mootiyyuu utubaa jala dhaabanillee hin qabu. Maaliif uummanni Oromoo silaa utubaa isaaf ta'uu qaba. Utubaa akka hin taaneef mootiyyuu isatuyyuu uf godhe jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti mootummaan kun mootummaa gara itti jallatetti kufuu danda'u. Bitatti yoo jallate bitatti kufa, mirgatti illee yoo jallatu taate mirgumatti kufa, duubatti illee yoo jallatu taate duubumatti kufa, akkuma itti jallatetti kufa jechuudha. Kufuuf kallattii barbaada malee wanni tokkollee keessa daangessu hin jiru jechuudha. Kanaafi mootummaan Dr. Abiy mootummaa gaafii ummata Oromoo deebisuu miti jennaan. Maal jetti qeerroon Finfinnee daawun biltsiginnaa jetteeti irratti leellisaa oolti jechuudha. Guyyaa ayyaana jala bultii ayyaana irreessati kun ka tahe jechuudha. Kanaafi maal barbaachisaa yoo ka jennu taate yeroo ammaa kana qabsoon ummata Oromoo laafuu hin qabdu. Ummanni Oromoo akkuma ayyaana irreessaa irratti fincile kana qabsoo jabeessee mootummaa daddaaqaa kana kuffisuuf cimee hojjechuu qaba jedha. Akkuma woboon bosona keessaa hojii boonsaa hojjetaa jiru kanatti qeerroo fi qarreen ummata Oromoollee mootummaa gowwaa gabroonfataa mootummaa saba koloneeffachuuf deemu kana ofirraa buqqisuu irratti halkanii fi guyyaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa dinagdeetiin haa ta'u karaa qabsoo adda addaatiin jechuudha. Sabni Oromoo qabsoo itti beeka waan ta'eef qabsoo itti fufanii mootummaa hattuu kana ofirraa buqqisuun dirqama ummata Oromooti jedha. Kuni kanuma gama kaanin immootiyyuu muudama Dr. Abiy geggeesse irratti mormiin karaa warra soddaa isaatiin baay'ee tokko dhaga'amaati jira. Mormiin kunillee immootiyyuu mormii ummata Oromoo fayyadu odoo hin taane mormii ummata kamuyyuu fayyadu miti. Mormii biltsiginnaa keessatti geggeeffamu callaadha jechuudha. Faayidaa ummata Oromootiif hin qabu. Fakkeenyaaf
ummanni Amaaraa wanni isaan irratti duulaa jiran warra akka hangaasaa fa'a jechuudha. Warra akka hangaasaa, warra akka Shimallis Abdiisaa, warroota Dr. Abiyyi beekumsa tokkoon ala achi kaayate jechuudha. Kuni achi taa'anis achi ka'anis bakka fedhan geeffamanis ummata Oromootiif bu'aa hin qaban. Ummatni Oromoo qabsaa'ota ajaa'iba qaba. Qabsaa'ota haqaaf qabsooytu kan aangoof hin qabsooyne qaba. Kanaafi ummanni warri Addis Ababa yookaan immoo tiyyuu hangaasan akkana nuun jedhee ture. Kanaaf achi kaayame akkana jetteetiin Amaarri gurra nu duchullee faayidaa tokkollee nuuf hin qabu. Isin martuu walumaan warra soddaatti jennaan. Biltsiginnaan ummata Oromoo bakka hin buutu. OPDO'n ummata Oromoo bakka hin buutu. Dhaabni kenna ka ummata Oromoo KFO fi ABO'dha. Guyyaa KFO'n yookaan ABO'n aangoo qabatee bakka san gahee mootummaa san irratti namni duule bahaadhi hankaabaa kibbaannullee kaanee irratti duulla. Kaamootiyyuu amma warra qabsooytota Oromooti irratti duulee aangoo argate irratti duulanis achi buqqisanis achi kaayanis ummata Oromoo bakka hin bu'anii jennaani. Kanaafuyyuu ummata keenya qabsoon jabaattee itti fufuu qabdii. Qabsooytonni warri ala jiranis warri biyya keessa jirtanis qabsoo irratti kakaasuu ummata Oromoo akka hin daganne isiniin jedha. Kanaafuyyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaa keessanaaf jiraadha. Qabsoon ummata Oromoo itti fufa. Mootummaan gabroonfataan ni kufa. Nagaa naaf jiraadha isiniin jedha.